راس قبين دفي سمنان أكمي هجي أستاذني كان هندو بيتني يا أستاذان كينيا كان بها في ديها يا ور برسيفتن مقالا بادية دين كان دالتسوف هندقوتو بيا دين فلفاتني هلكني في قويا علمائي كينيان برر دين بريد دير سلا واللالان تاني أكبوتي نعيم ربي كينيا أفرا دقني دكنا شركي دا إسان الإبسن أكدريمه مئاديني بره أستاذا جبيتا يا كيرو يا كره ركشان سينا علماء إسلاما لافتتن أرغني بر علمي إسلاما ربي بجت ديسا فديسان يندما nyaataa fi dhugaatii uffata adda addaa kan boonuun barbaanne bara akka namaatti diin kana barachuuf waa meeqa qunnamaa baadiyyaaf gammoojjin yoo mafte takkumaa gandan beenne dhaqanii baay'ee cinqamu wahiifuu jabeesse sadarkaa olamaa waan isaan hojjetan yoo himamee dhuma galatoomaan jedhaa kan barsiisonni diinii kan barsiisaa jirtan quraana rabbiiti kan jechi miyaahu damma walalaadha kan hin qabne makaa isintu addaan baase wanta hamaaf gaarii haraamaaf halaalii isiniin baratee wallaalaan qaroome gorsi keessan galaana onnee nama raasa jechi keessan dhadhaadha kan hundaafuu tolu gochaaf hojiin keessan wallaalaa mancaasa hundumat ilaalee sinirraa waa barata barsiisan abbaadha kan beekumsa laatu tokkummaa faarsitan jaalala barsiiftan daawwitii addunyaa hundaaf agarsiiftan milkii har'aa borii quraana barsiiftan itittuu waraabdee dhaloota obaafta yaa ustaazan keenya nuti isin jaalanna yaa ustaazan keenya isin nuuf qabeenya nuti isin jaalanna keessa onnee keenya ammas nuuf jiraadhaa argadhaa qananii hafte umrii keessanii kee barakaa nuuf haa kaahu nuti hundumti keessanii jaalalaa fi gorsaan kabajaa fi gorsaan harka nu qabdanii kan asiin nu geessanii sababa keessaniin baranne alii fi hifannaa tokko malee asiin nu geessanii jannata haa tahuu galanni keessanii waa hedduutu jira addunyaa tanarraa kaan diin babal'isuuf hojjechuutti jira kaan ammoo balleessuuf karoorfachuu jira nama garii keessa waa hedduutu jira ustaazan arrabsee ka xiqqeessu jira qalbii tee xahaarii barbaadan dharaara diddeesaan tuttunnaan addunyaa fi aakiraa ni badda kasaara yaa rabbi nutisti ustaazan tuqurra isinoo kam jirtan barattoonni diinii isinoo kam jirtan barattoonni diinii torbeen baatii taatee baatiin bara taatus namni deemu nafu osoon geenye bakka kan kaleessa turtan huruufa barachaa harfii takka lama sammuutti fudhachaa diin rabbii barachaa kan har'a geessanii boru gahuuf teessan eebban xumurtanii gammachuu keessanii jabaadhaatti fufaa barumsa keessanii gammachuu haa ta'u fuuldurri keessanii barataaf barattuun mee qur'aana kana hangaffaa qo'attu kalaama rabbiiti kan hin qabne hirruu dhiiraa fi shamaraan harruma dammannee harfii isaa haa barruun yaa qur'aana rabbii yaa bareedaa jechaa salphina har'aa borii irraa nama oolcha namni si qara'uu banee amma addunyaa fi aakiraa milkaa'uun dhuguma kabajaa kee osoo baree namuu si barachuu dhiisee lamuu hin gowwoomu namni si qara'u hin kasaaru yoomuu ajabyaa wallaalaa waan nu keessa turre waan nu fakkaanne meeqa nyaannee dhunne haraamaaf halaalii walitti qabanne alhamdulillaahi galanni kan rabbii markazatti dhufuun har'a addaan baafanne alhamdulillaahi ustaazan qaqqaalii baga isin arganne kabajaa diinidhaa isin irraa barree islaamummaan jaalala islaamummaan kabajaadha hunda wal qixxeessee kan godhuuf darajaa ilmi namaa nama waa walirran jiru imaanan madaala rabbiin argaa jiru kanaafuu barumsaan jabaadhu yaatiru namni garii namaan ja'a ani guddadheeraa barumsaan hin maluu nan qaanfadha ka'ee aliif hin jammaruu dhagahi obboleessa atiis obboleetti rabbi addaan hin baafne xiqqaadhaa fi guddaa dhiiraa fi dubartii umriin hin daangessu beekumsa barutti iqraanuun je'eetii ajaje hundatti kottuutii baradhu mee qur'aana rabbii sadarkaan qur'aanaa hin qabu madaallii harfii takka baruuf suhamni 10
قروه الدون ما سرات هجاما قلبين سكرات رب الران فقاتو قرآن قرؤون درسهن جباتا كناف الدون ما ديسير فقاتا وفستك قود بي عمري إساقوتو ولالا جراتا كان أفسان برت الدرجة أرقتا أجب يا زبنا معلومة تجرة